أكنا بربادا ترتني اللي أجاي إفهمها أما اللي نما وين تندرا ماكي أروميا يو ada تنتاي وقارو أنا ماكين وادا إسني سنة ترى قارو وادا ثانيله هندعانة أنا قويا جماچو كيساني وفاتا كيسان قوتو جاما كاذلي الرحمة كرباتا وهم دقويا ثان إسين دندا جري ماكلين كهاد أمانا كيساني يري وافلان نفوده هاد وامانا كيساني إسني دندا جتة بيلو مال وهم دعا ميكابي موتو هم دندا جتة وادا سنة ترى kaleessa video keessan ciccitee deemu agarre waadaan sun akka galma gayaa hin jirre karoorri karabbi malee kanamaan taatu waan sun akka xiqqashoo mufii wayii godhatte video ciccitee deemu agarre maaltu mudate isiniif haadha manaa keessa moo pirankidha moo dhuguma videoon kaleen agarre dhuguma walloltan Halo. Mute raja. Ayah. Galatoma untuk senjata arbade itu. Atau jalan tanah kisah tiba ta wahid duran nama mudata ansela akagafa isin sela kuya takoni ada tanira pa sendiri makin saganta Isini kabin jadi tani selaga pesan pesan. Orji kau thank you so much. Sebab salah kerana mulai import. Ammo guru gabab se tuma nafi ishi jidti ergawan tidufe jajabes ta tore ashri jadi ni tore ammo dengat domai coda rais kuas yang kabu. Abu Yahya pada gere kata gere dari wana sana sani usaha Abu Yahya durantain acci durana ikhna anjette khalas mali merakor sebab bimal si sabare asin sige mali mena yoki na ikhna durana sinja chature kenna bi semayam fanis ko bakabanat kata Berarti itu beta ero untuk kumatana guddet beta aga amala berarti di jadi itu nanis tu konama di unit itu ante observe ya sabar tu jadi amal di berarti orang sana mai di jadi asing ge jecur demarat cuma rokok gratis nat wanis wan jurunda senama hasil itu alme obs ayyun mandawala Lakulal garana ramurte ya kasih Ramas Bareda. Makanya tu kau wahai sini tim itu dia bitani Ustaz ada gefaka. Nama waitu nama ulama ati nama syekati. Makanya sa syetaju ini Rabbi Sahara Muhammad yokana amrita nama syekati. Nama syekati anan jihad tu kau kara kena sani kara. Arsi kara arsi bahakana nama syekati walin galatu reyaman karati sini gale ane sini sobula in kosa male akare som nembe itani misin okay wewa isjala le sin harawan bane warriya ka gandat le ataki singoru barbadu nama syeka waitu taradura ga barakuma lama Quran natifakata yerosan kurma lama Quran sagal wana ketika tagli Ali Abdullah Ta'ala jurusan Yaman kanat makanya syetaju ujolle Yaman Saudi jiran himbe kani sana awari jiran nama syekhat syekha gudda karati mabiya bae osoma karati kana de mualima gudda da Yaman dake Yaman waggator bata shayni khun lega jirtani waggator bata umana nu olla gala ujolle nu dijarti kabani inni dubarti tan har kam fudu ija keessa laalu dalagaa ofiiti ragara mana gile mana rabai kara masjida in adana muazzina in salaachisa achuma darsi qaraasisa ole gaafasan imon markazni akkatu ijoollee qaraasan kuuleen jiru achumatti ijoollee arabaa tana faa qaqqaraasisa gaafa kaanii namni kunin in fuudha jire amma fuudha ga'e xiqqoo rifeensi kunillee achi deemee umriin gafaa jedhee qaraatira turanii in fuudha jire achi keessa amma talaa tataatuuf dhabe laalee Yaman kana keessa
tataatu dhabema yaman kanamni rehedu baran dhaqaa xiyyaaraan dhaquun hin jiru hundi isaatu kun umriin warra ol jedhe kun immoo warra karaa bahraa kanatti najifame jedhe shakkii qaba namni sheekaa kuwaa shakka isin ka akka kennallee achi irraan saayidhanii tuni najifamuun ooltu jettaniitu bira tartanii warri sheekota kun maasha Allah amma waan kana shakkee ka'ee mucaawa hiriyaa kennaa biraattu ijoollee qaba lolli ka'aa jira yaman kana ijoollee galchatu biyya gale gaafa inni biyya galu itti dhaammate dhaamannoo hin beeytanii itti dhaammate hajjii jedhen maqaa isallee hin daganne yaa hajjii kiyya gaafa deebitu mushaawara ana sirraa kafala waan barbaachisu anatu biyyarraa kaasee agaasii sirraa kafala haga doon hin bahutti dhala bareeddu haadha abbaa ziitirra nama akkanaatiif ije inaafi dikoottu jedheen mucaan amala shaytichaa hin beeka waan ta'eefi haadha abbaa beeku taate ta Finfinnee kana turte fidee dhufe gurbaan mucattiin magaala dhiifama isin birattillee waan badaa jedhee dabbaan akkuma ijoollee dabbanaa kana maasha Allah wallahi dhuguma sobaa miti funyaan kunillee ura adaamaa turte adaamaa turte halkan edhaa isiin mana diiskoo bulti fidee dhufe intala ka warra biyya alaa caala ibidda kana ibsaati jedhanii afaan amaaratiin fidee dhufe namichi amma shayitichi kun mushaawara isirraa hin kafale mucaa fidurraa hin kafale obboleettii mucaatirraa hin kafale doonii nama sadiirraa kafale Abdulqawiin qabate jara sadinirraa kafalee baase Ramadaana keessa yaman sanaa dhufanii gizee dubira ga'uu kaan baabul yamanitti gizee irraa bu'an akka kunoo bakka konkolaataa irraa bu'an kana baabul yaman jedhanii warri sanaa ture hin beekaa gizee achi konkolaataa irraa bu'an jawaazata afoo gizee gayan ammallee qabaman jawaazatittillee hidhamanii $500 irraa kafalee baase walii gara doolaara 10,000 birri Itoophiyaa miliyoona tokko yeroo sanii itti fixe yeroo 900 waan akkasii 800 waan akkasii 600 yeroo itti fixe jechuudha sheetichi kun nama sadii kanatti inni wani taawwan lamaan obboleewwan lamaan irraa kafaluuf maal inni qulqulluu biyyarraa tokkusi waa hunda guuttatte fuudhuuf sheeyini kun jechuudha gaafa kaan amma sheetichi daa'ima xixiqqoolee sabiyyuuf hin beekne tasa yoo qullaaf wallala deemtoo taate malee takkaa dubartima waan jedhame argeen beeku haguma keessan kana sirkii itti haasa'een beeku imoo minaaminiin kun jiru gaafa san taangoo jira taangoo tuwitarii fa'aa jira maali iskaayipii fa'aa jira baratan hin jiru sirkiin guguddaan kunuu jechuudha wallahi dhuguma yoo sobe jechuudha amma sheeyini kuni magriiba keessa jawaazata 500 kafallee baafnee nikaya duraanuu telefoonan hidhanii gaafuma isiin Finfinnee jirtu hidhanii oseenne hin faxarree ticha kana arge akka sheeyitichi dubrummaa qabu arge mucaa wajji turanii gaafa kaani mucayyoo edaa gorsee nu